Meri siapa? Karkawe. Narka. Jaaketa hundarraa baafne jechuudha la. Jaaketaa isaa. Kunoo kun jaaketaa isaati labbuliyyaa kiyya. Ede rabbumaan nu harkaa baase gaa. Jaaketaa kana hunda qabeetti jaaketuma dhiisee fi xifirraa isaa fi jaaketaa biyya takka buusee ofirraa biraa kutee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkamiin nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isiniin jecha. Alhamdulillah kunoo anis numan jira. Egaa akkuma agartan obboleeyyan kiyya taa'ii baabaa kiyya taa'ii dhiistaa qaantiin bannala. Kunoo edallee akkumaan gaa Ibrahim rabbiin kiyyan afaan fidee qabadhe jettiin harkaa ba'e. Inshaallah qabumaafin taa'a. Mee du'aa manaa godhaanumaan qaba inshaallah. Inshaallah biiftullee firraatti dhiise. Mucaa kiyyallee firraatti dhiise. Abbaa kana jala odoon duraanuu deeme akkuman tana dura isiniin jee silaa qaatan qabadhe. Silaa qaatan furmaata argadhee ilmoon xiyyeetuun akkatti miidhamtu naa baate. Amma abbaa eda akkuma qabneen nu harkaa bahe. Akkuma naafi biini qabneen nu harkaa kutee jechuudha qabnee waan nama hedduun ta'anii bogga inni bilbilee mucaa kiyyoo janiin sanillee fitti hiyyaamin jee waan dhooyne nu facabsine anumaa fi atumti qabna hiyyaamin jee nama nutti tokkollee akkasitti inni mucaa sanitti bilbilee mucaa san dhufutti kutee innis nu harkaa bahee akka kanatti na harkaa bahee jinniidha sheexaana akka itti darbee biyya takka na buusee beeku jamichaani. Akkasitti harkaa bahee garuu numa qabna amma mala ittiin qabnu. Naannaa inni deddeemu ijoolleen naa himanii bakka ijoolleen makiinaa dhiqattu. Naannaa inni guyyaa asuma taa'ee asuma telefoona faalaa asuma deddeemaa jiranii. Akkasitti bakka san geesse biiniidha dhaqnee wajjin hoggannu kunoo kanuma taa'ee. Usaatuma taa'ee telefoona laaqa. Silaa qabne ture. Nu dhagaru inni nu argu. Biinitti dogongoree boojee. Dogongoree inni ga'a. Booma la sigo togganni itti gajjiru fi inni qacam godhuufi akka horuqqatti harkaa utaaluu takka jala fiigee qabi jeenitiin jala fiinne gaafatanii. Odoo silaa bakaa kallee bitannee waan namni heddummaatiin waa takka godhuu hin dandeenye. Amma furmaanni bakaa kuma san bitadhee nama fitti heddummeessuudha bal'oo fas nama ofitti yaameetuma ofirra. Hadhadheetuma gaabira dhaqee isaanillee fitti fidee isaanillee kophaa bal'ina keessa deemanii barbaadu jiranii. Kophaa bal'ina keessa deemanii barbaadu irraa ammoo hafuura bakka inni jiru kana waan hin dhageef jecha bakaa kasanis bitadheetuman nama isaanis ofitti yaame. Akkasitti fudhannee abboleeyyan kiyya gaa. Qabnaa rabbiin kiyya sanaa haa qabu mee du'aa inaa godha qabumti sanaa haa qabu. Anta biyyoo bakka argee taa'e mee baabaa kiyyoo itteen cabsine kiyyuu caccabe. Yaa abboleeyyan kiyya du'aa inaa godha. Inshaallah. Biiniin fi mucaan sunis achiin barbaada kutanii ifirraa manatti galinaan jala kutan karaa inni deeme faanarra kutanii. Angaa ifirraa ilmoo tana kunoo makluuqa tanan ifirraa gistaan nama biran kaagistaan manatti nuraatti cufee biraa deemaa ifirraa ilmoo tanatti ol deebi'ii ilmoo tanatti galinaan janii halkani. Ilmoo tanatti ofirraa ol deebi'e. Kiyyoo sanii fi inni akkuma barbaadanii kutanii waa hafuurallee naan himne arganiiti ayyoon ofumaa deemeen irra furmaata qaba. Yoon ofumaa deemee akka haadha lubbutti achi fiigee afaanin nusuu kaan gaafadhee jee furmaata numan qaba. Numan deeman. Har'as nan deema eessatti hin ta'a. Har'atti taa'utu hin jirre yaabbolee bakkin itti taa'u hin jirtu. Bakkin itti taa'u hin jirtu. Kana sulaatti cufeetuman silaan fuudheetiin dudda haadhee olii gadi hin deemalleedhaaf qabbanaa jira yaabbolee amma waa qabbanaa miti. Ilmoo tana bakkatti harkatti goggosite waan hin deemen. Oon deemen harkatti goggosanirra manuma kanatti nulaatti cufee iyyeetuma dadhabee irraa rafa jechuudha. Hogga dadhabee maal godhare maaliin godha carraa isaattu kana ta'e taa'e baabaa kiyya taa'e. Kunoo laala akkuma agartan jaaketaa hundarraa baafne jechuudha la jaaketaa isaa. Kunoo kun jaaketaa isaati laabboleeyyan kiyya. Ede rabbumaan nu harkaa baase gaa. Jaaketaa kana hunda qabeetti jaaketuma dhiisee fi xifirraa isaa fi jaaketaa biyya takka buusee ofirraa biraa kute.
jaaketaan akkasitti galeechu mana isatti jaaketaan kun keessa taa'e baaba kan keessatti rabbi isaas galcheetuma isinii fayyisa rabbiin galchee fayyisee bilaal keessanillee galcha inshaa Allah himee gattaa yaa ilmo akkasitti jaaketaa kanarraa baase jaaketuma kana fuudhee firra manatti galeechuudhaan obboleeyyan kisha jaaketuma kana fuudheetin firraa manatti gale jaaketallee kagale inshaa Allah inillee numa gala abdiin qaba rabbi irraa abdii muranii galeenuma fayyaa du'aayii godhaadha inshaa Allah rabbiin kiyya galchee isa fayyiseetuma biiftuu tanarraa naa dalagee silaa garaan kiyya na fayyee akkasittiin garaan kiyya na fayyaa obboleeyyan kiyya inshaa Allah ni gala gaafa galee biiftuun akka ilmoo isaa tana goote inninu maal duraan maraatee miti gana maraatee biiftuu san ilkeenyaatu dhaata ana daran gana ishii azabuu taa'u inninu akka ishiin isaan goote kana isaaf ilmoo isaa gootee udaan nyaachitta kana ganaadha udaan ishii nyaachisuu taa'a an amma isa jala fiiguu naa wajja rakkadhe ilmoo tanaa wajjiinis ilmoo tanas akkan godhu dhabee hin galu silaa faraqaa ilmoo tanaati malee ammanattuun galu yaa obboleeyyan hin galu manattuun galu hin galuunis maraadheetuman jala maraadhee shaaraa sanirratti akka galchetti galcha rabbii kiyyaan na gargaara maleen gal faraqaa ilmoo tanaati harri nan taabbaba ullee hin jiru namni ilmaan hore kuno namni ilmaan hore ilmaan kanaan numa rakkata kun ala iraate kamanaati si rakkisa maa irtaataa yoggan jeen gogo kamtaan ja'a kunis iyyeen na jara onneen cittin ja'a qalbiin nan teessu harmaran fiiga alam fiiga mana fiiga yaa rabbii qiyyati nafaana jiraadhu yaa khaliqa yaa oromo isinillee cinqee waa takka wallahi wanni isiniin ji'ulleen hin jirtu ma agartan maa takka wanni nan hiisu dhabamteetin karaa abbaa kanatti deebi'e insha Allah abbaan kun numa gala amma wanni biraan jirtu bakaakuma san bitadheetin taa'e baabaa kiyyamee ayyoo taa'e bakaaka san bitadheetin ummata gurdaa kanaaf umaa bira dhaqee ofumaa bira dhaqee gaameme bal'oonis bakka hunda mashquula bakka hunda fiigaa bakka hunda dhaabbataa waa takka ofumaa fiigee gaa kadhadheetuma mee bira dhaqeetuma bakka inni jiru gan arge gaafu isaan itti geessee firra akkasitti bakaaka sanii akkasitti qabee manatti galfatuu naa wayyaamee du'aayii naa godhaadha taa'e ayyoo kiyya maalisi garaa kiyyoos gaambooyin ummallaa fiigoo marqessi hin booyin ayyooti inshallah rabbiin ilmooti yesanillee naaf galchaa akkatti rabbiin naaf galchaa abbaa ogan galcha naaf galchaa jeetuma yaada biiftuun naa dhaaddatu jirti biiftuu dhaaddatu sirritti na waan feete ji'ati garuu rabbiin afaan sibidaa sirraan dalagu ta'anii inshallah rabbii wajjiini rabbiirraa abdiin muru'ee atee isaanillee shaaratti galchitee dhamma ofii kophaa mana geeleetiyya mana miirrootiyya jetta manuma kan kee dhiiromte silaa manuma kan kee teessee bareeda achi fiigurra mana kan keenuu mataan ulfuu dhiifte jirta inshallah gaaf tokko sin argadha hanjamaa ati hanjamtee akkatti nuunan qala edaanuu qalte silaa qaltee barbareeda waan qalee dhiigan arginiif akkatti wanni itti deddeemte itti osaan silaanii dhaabbatti inuu qalteerra naaf furmaata odoo ajjeefte akkana godurra akka amma godhaa jirtu kana godurra qaluun sun rooyya qalii foon nyaadhure qalii nyaadhu foon isaa bilaa kiyya baran sabrii godheetiin jira an sabrii godheetiin jira kan akkan sirraa itti dalaguun barbaadu jira malee sin argachuu dadhabe ani hawaan takkan fudhannettiin akkatti sirraa dalaguu ta'a biiftuu ni agarta taa'e baabaa kiyya taa'e ati wardaan garaa gubee wardaa maraachetteeti wardaan sabbartee jirti jabaattee jirti waa takka bilaan kiyya dhabus maataa maanna keessatti hafee jeetiin jira kunoo akka bilaan harkaan qaba dhageesse diina adda qunceedhaa bineenti maqaa kiyya naadhee wardaa itti waan dalagu jirtu sirraa dalagamuu teesseetis inshallah gana sirraa dalagamuu teessi caljiituma caluma jila afaan kee qadaadadhu malee wardaan akkana ittee maqaa kiyya naadhee qalii nyaadhu hoo iseetillee mucaa qalii foon nyaadhu baaba taa'iree ilmoo tiyyasee ayyoo maal gootaa na gubda gubadheetii bu'ina maraachinatis ree taa'e baaba ho maal feeta
Egaa boleeyyan kiyyamee isinitti illee dheeressu du'aa manaa godhaadha. Awyooniin ol ba'uu baadhetis calcee kan natti irraa taa'es. Isinis gaameenuma yaaddottanii wardaan tun maalitti ittini duute moo lubbuun ni jirti jettanii tanumaaf guyyaa guyyaadhaan illee dhufeetuma ol ba'ee irraa haasaa rakkoon tiyyatu nuun haasa'ee Oromoo hunda bira naageesse malee furmaan illee hin jiru jeeti. Magartanii inshaallah furmaata rabbiin naa fidu. Kabiyya kana keessa hin jirres du'aa manaa godhaadha. Kabiyya kana keessa jirtanis garuu na bira dhaabbadhaa boleeyyan kiyya na gargaaraan isiniin ja'a. Eegai taa'e baabaa ishee. Taa'e si maal goota ayyita. Shaaqira ayyita taa'e gurraati ishee. Taa'e ilmoon tiyyatuun illee iyyiteen na gubuu jirti obboleeyyan kiyya isinitti illee dheeressuu du'aa naa godhaadhaa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Rabbiin abbaa bilaal yeroo gabaabduu keessatti qabee manatti si haa galchuu. Jaadu'aa naa godhaa numan galcha inshaallah numan galcha. Numan galcha kunoo yaakketaan isalleen galee innillee numa galaa garuu sheeyxaana keesseera isa jinnii keesseera namni qabuudhaan tolu. Nama harkaa baa namni qabuudhaan tolu saniifuu bakaaka san deemetiin amma kunoo miila jiru kanaan ifirraa bakaaka san bitee gaa biinii fi ijoollee barbaada kutan sanis waa takka waan irra gaaniin qabanii wajjumaan yaanee mallee bal'oo fallee hundaa'ume walumaan fitti de'ee itti dhaqeetuma miilan gaamana isatti illee itti dhaqu bal'oonis namaaf olii gad deema manatti illee hedduu takka wanni hin jiru bakkuma takkaa'u inni taa'e namaa wajjin olii gad dhaabbataa hin argattu manattis hedduu takka nin barbaada kara keessatiin gaanninis barbaaduma jira yaa boomee anumaa wajjiimmee sirra xiqqashallee taatumee bakka inni jijjiru numan dhagaanaa dirmadhu siin jaaballoo keenyatillee dhiifamaa wajjini barbaada akka itti hirtan qubuman qaba du'aa manaa godhaadha mee inshaallah numa qabna gaa Oromoonis du'aa naa godhaadha taa'e yaa ilmootiyya mee ilmoon tunis na gubdee buleeyyan kiyya gaa'ilii isinitti illee dheeressee du'aa naa godhaa akkuma isiniin jeerra deddeebi'eeti. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.